baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Wal sobuun hin barbaachisu, sobni homaa hin barbaachisu, dhugaarra dhaabachuu, dhugaan kayyoo si ceesisuu waliin ceewu. Sobni ammoo eessaanillee nama hin ga'u. Keessattuu bara kana keessa bara namni kaameraa qabatee daa'imman illee kaameraa qabattee nama riikardii gootutti. በተለይ የውጭ ሀገር ዜጋ የሆናችሁ የሚዲያ ባለቤቶች የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላችሁ የሚዲያ ባለቤቶች ስትፈልጉና ሰላም ሲሆን እዚህ ተጫውታችሁ እኛ ችግሩ ስንገባ ጥላችሁ የምትሄዱበት ሀገር ያላችሁ ሰዎች ትግስት እያደረግን ያለነው አውዱን ለማስፋት ነው። በማንኛውም ሰዓት በኢትዮጵያ ሰላምና ህልውና ላይ ከመጣ አማርኛ ብትናገሩም ኦሮምኛ ብትናገሩም እርምጃ መውሰዳችንን የማይቀር መሆኑን በጥንቃቄ መገንዘብ አስፈላጊ ይሆናል። ደጎንጎሪ ኡመሜ ጅራ ዳጌን ጅራ ኢሳ ማሲንካሱ ጀቸ ኮረጣ አኒ ዋፋ የደሜን ጅራ ነሞት ብየ ስኮርቲ ቀብደን ጀዴረ ወያደተን የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላችሁ የሚዲያ ባለቤቶች የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላችሁ የሚዲያ ባለቤቶች ብየ ስኮርቲ ቀብደን ጀዴረ ወያደተን ብየ ስኮርቲ ቀብደን ጀዴረ ወያደተን ብየ ስኮርቲ ቀብደን ጀዴረ ወያደተን ስኮርቲ ብየ ኬኘት ጅመት ጎማሰ ሸነፋ ጀቹudha እንቤቱ ምቲ አሰከሲ ምቲ ኤዳ ብየ ጀዋር ፓስፖርት የቹን ኤጉምሰ ጀቹudha inni maalubate namoonni eegumsa qabdan jechuutti bate guddisee waan nama gaddisiisu beeki ani soba daa'imman irratti jaalatanii namni guddaan yoo sobee jedhu baay'ee nama gaddisiisa. Keessattuu nama guddaa keessaayyuu yeroo ammaa namni biyya bulchaa Prime Ministeriin Itoophiyaa uummata Oromoo sobuu yoo yaalu baay'ee nama gaddisiisa. Haganuma muluu namni gowwaatti fakkaateetti mul'ateera moo akkam? Naalbaata akkana akkeen amma itti fudhadhe kuni sobee uummata kana walii araarsee uummata kana sobee gara karaa qajeelaatii deebisuu balleessaa ofii amanuu diddaaf waan sobaa fakkaata. So dubbachuu yoo qabu ture bara. Paaspoortiif eskortii wal fakkeessuu yaalu isan barbaachisu ture. Paaspoortii ta'ee eskortii ta'ee wanta dhugaa jiru dubbachuun gaarii. Amaariffaan dubbateef warroonni Oromoon martinuu wanta Amaariffaan dhageenyee miti. Amaariffaan namni dhageenyee jiru. Wanta si gaddisiisee dhiifne keessaa. Ingiliffaan namni yaallee hin jiru yeroo ammaa kana keessa. Garuu an kana jedhee viidiyoo irra uduu jiru. Nama sobuu yaaluun baay'ee waan nama gaddisiisaa. Garuu nama guddaan hin sobden jedhamu. Namni guddaan yoo sobeellee sobee araarsuuf sobee barsiisuu fi ammaan booda garuu wal sobuu haa dhiifnu bakka. Wal sobuun haa hafu. Hanni haa hafu, sobuun haa hafu, walajjechaan haa hafu, wal gaddeebisuun haa hafu. Ana biyyeen hin jaaladha. Garuu kijiba isaan jaaladha. Namoota bulchiinsota adda addaa ka Itoophiyaa yeroo ammaa bulchaa baay'ee galatoofadha, baay'ee irraa gammada. Garuu hanna isaaniitiif kijiba isaanii jaaladha. Hojii badaa hojjetan hojii badaa saniin gaafatamuu qaba. Abiyyiin yoo gargaarre isa gargaaruu qabna malee soba isaatiin miti gargaaruu qabna. Jawaariin yoo gargaarre dhugaa inni irra dhaabate. Wanta inni nu hojjetuuf, wanta inni nu gargaaruuf irra dhaabanna malee Jawaar uduu kan usoo buutii eenyullee safaanaan deemu. Ammaan booda wal sobuu haa dhiifnu. ምን ያደርጋል መወሻሸት? አንድን ሰው ከልባችን ወደድን ግን ውሸቱን አይደለም። የአንድን ሰው ስትወዱት ውሸቱን አይደለም የምትወዱለት፣ ማንነቱን ነው የምትወዱለት። ሰውና ማምሻ ኢጃካናን ሀገ ማማልፋቱ ዶካቴር አማን ቦደ ወንቲ ዶካቴ ማርቲኑ ዱጋ አፍይፈታበው ወንቲ ዶካቴ ታአር ሙሉን ሃይማም ኡመኒ አቤኩ ካና ከኡመቱ ፊቺሲሳር ከናፍ ደርገጌሲ ከረበይ ዱአር ወንተ ሰው በማሩፍ
dhugaa arguuf adhallee awwaan paaspoortii maqaa dhoofne awwaan iskoortii qaaqee Jawaar akkasii hiikkatee ka dogongore eenyu Jawaar. Garamaan kolfii nama dhufaa bara. Paaspoortiin jenne anka jedhe escoort jedhe. Escoort jechuun ammoo nama faanaa deemu nama geegissu. Amma jidduu kana viidiyoo kanarra galchee isinii mul'isaa waa inni jedheef waa inni itti kellee asirratti argitan. የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላችሁ የሚዲያ ባለቤቶች የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላችሁ የሚዲያ ባለቤቶች biyya iskoortii qabdan jedheera waa yadattan biyya iskoortii qabdan jedheera waa yadattan biyya iskoortii qabdan jedheera waa yadattan iskoortii biyya keenyatti jimmatti goommaa shanaffaa jechuudha beektu miti as akkasi miti edaa biyya Jawaar paaspoortii jechuun eegumsa jechuudha inni maal hubate namoonni eegumsa qabdan jechuutti hubate. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Wal sobuun hin barbaachisu, sobni homaa hin barbaachisu, dhugaarra dhaabachuu, dhugaan kayyoo si ceesisuu waliin ceewu. Sobni ammoo eessaanillee nama hin gahu. Keessattuu bara kana keessa bara namni kaameraa qabatee daa'imman illee kaameraa qabattee nama riikardii gootutti. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Womaan beekanii beektaniimi isinii galeemi jedha. Baay'ee nama gaddisiisa. Wanti akkanaa garuu irra deebi'amuu qabu. Dura bu'oonni kuuwwan illee yoo taate of eeggadhaa dhugaa. Uummata fayyaalessa. Uummata garaa ofii afatee isinii kennate. Afoo dhaabattanii womaan beekanii sobnee bira lifna kana rakkoon jiru. Rakkoon jiru kanneen uummata Oromoo akkuma salphaatti sobuu dandeenya. Sobnee bilisoomsina. Sobdaniitii miti kanama bilisoomsitan. Dhugaa qaaqa akka Jawaarii. Dhugaa qaaxxanii bakka isinii dheeddu'a. Qaroomuuf hin yaadinaa. Qarummaan isaa illee nama hin gahu. It's nothing. The beginning has an end. Why would you lie? Why? If you say something about passports, that's about passport. Why would you use another word to deceive people? It's so disgusting, so embarrassing. Why would you do that? Standing in front of million people and tell them that you didn't say anything about passports? The last thing that you didn't even mention is Jawaar's name. You said the people who have two passports, who are director of medias. That is so funny. But I'm assassin. Why? Lemon washer. ቤተሰብ ውስጥ ራሱ ልጆች ሲዋሹ እንዴት ነው የሚያናልደው? daa'imman ጊዜ nama sobdagam nama aarsa. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Ammaan booda nama nu sobu, nama nu hatu, nama waa balleessu hin dhiifu. Dhugaan jiru kan namni tokko waa wayii isinii godhuuf qarshii yoo isin gaafate wanti barbaaddasu isin haafu dhugaa. Qarshii kennitanii kadhattanii nama sobuun sun namicha hataaru qofaa miti hannasaa irratti ofii gargaaraara jechuudha. Amma hin sobe. Namni guddaan kun hin sobe. Garuu wanti sobeef nagaafillee sobuu danda'a. Yookaan wanti inni jedhi sunuu sirri akka hin taane beekeet irraa goraara. Garuu jedheeraa sa'aatii isa wanti jedheef aaree kanaaf jedhee kana jechuu danda'e uduu jedhee waan tokko. An kanan jennee anka jedhee escort jedhee paaspoortiin jennee Jawaar akkasi hiikkatee hin dogongoree. Eentu dogongore? Jawaartu dogongore? Warri miidiyaa OMN illee fuutanii maxxansitan. Yeroo maxxansitan sani dhugaan dubbatamaa jiru suni Jawaariin tuqaaramoo tuqaan jiru.
Jawaartu dogoggoree iskoortiif paaspoortii walii wallaaleeti. Iskoortiif paaspoortii wallaalee gara paaspoortii se'ee bakka akkasii dogongore. Jawaartu dogongore. Soon balleessaa hoyituun qabnu balleessaan ka Jawaariiti. Kanumallee jedhanii kanumallee godhanii nagayoo buusan nu ga'a. Garuu ammaan booda sobni kijibni hanni biyya keenya keessa hin dhaabata yoo rabbi jedhe. Adda takka jennee jalqabneerra warra hate warra ajjeese Oromo Justice'n argata. Warri kijibaaruuf warri sobaarullee gaaf tokko gaafa dhugaan afobbaate waliin saalfata. Kanaaf itti aayaan galatooma.